ummanni keenya dinagdeedhaan akka cimu, qabeenyaan akka cimu, qabeenya akka horatu, qabeenyaan dorgoma akka ta'u gochuu barbaada jechaadha. Qabsoon siyaasaa goone kun qabeenyaan yoo lafa qaban, qabeenyaan yoo hin cimne, dinagdeedhaan yoo hin cimne deemee kufaatiin taaneef nu saaxila jechaadha. Kanaafuu dinagdee irratti hojii bal'aatu nu hafa. Ummanni keenyas tokkoon namaa badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf, qabeenya horachuudhaaf halkanii guyyaa tattaafachuu qaba. Waan hojjeterraa immoo qusachuu qaba. Galii argaterraa qusachuu qaba. Kan qusate saniin investimentiitti ce'uu qaba. Qabeenyi iddoo biraa, abbaan qabeenyaa iddoo biraatiin nuuf hin jiru. Mootummaan keenya abbaa qabeenyaa iddoo biraatii fiduudhaaf miidhaan hojjetu. Abbaa qabeenyaa qe'ee Oromoo tokko keessatti uumuudhaaf hojjennaa jechaadha. Tarsiimoon imaammanni nuyi qabanne kan nuyi barbaanne dargaggoonni keenya deeggaramanii poolisiin imaammanni mootummaa deeggaree gargaaree caasaa sadarkaadhaan jiru kan isa to'atu, kan isa rakkisu duun taane, kan isa deeggaru, kan haala isaaf mijeessu ta'ee namni keenya qabeenya akka horatu gochuudha fedhii mootummaa. Tajaajila mootummaa irratti rakkoo jiru bu'uuraan hiikuudhaaf xiyyeeffannoo hojjechaa jira jechaadha. Kana irratti ummanni keenya nu gargaaru qaba. Caasaan mootummaa akka durii isin to'achuudhaaf kan isin irratti ijaaramee miti. Isin gargaaruudhaaf, isin tajaajiluudhaaf kan ijaarame. Isiniif ijaarame malee isin irratti hin ijaaramne.